Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan sinaadha qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeessii har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa gooti. Anreedii Adamchuufi namoonni chaanaalii keenya faariyataa subscribe gochuun maatii keenya dabalama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamutti lola kaaba irratti adeemsisaa jiru haala hamaa keessatti argamu beekamaadha. Kanuma wal qabatee guyyaa har'aa waa'ee yuunivarsiitii Wallootti argamu irratti qisaasa'ina qabeenyaa cimaan akkamitti akka gahe akkasuma Laallibalaa dabalatee naannolee Amaaraa hedduu keessatti humni TPLF deebi'anii bifa haaraan erga qabachuu eegalanii maaltu mudate mootummaan hanga ammaatti waan jedhe qabaa kan jedhu irraa isiniif odeessa. Gama biraatiin barata yuunivarsiitii Finfinnee kan ture Wabii Burqaa kan jedhamu mucaa gamees nama jabaadha Oromoodhaaf waan quuqama cimaa qabudha. Guyyaa dheengaddaa Adaamadha qabanii erga hidhaniin booda mana hidhaa keessatti dararaa hamaa fi cimaa irratti geessaa jiraachuun dhagahame. Kana qofaa miti abbaan isaa naannawaa Harargee keessatti qabameetiin akka dararamaa jirutu dhagahame. Egaan kanaafi odeeffannoo tokko tokkorraa isin biraan ga'a amma xumuraatti na waliin turaan affeerraa gooti. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti lola kaaba irratti deemsisaa jiruun qabeenyi yoo xiqqaate barataan miliyoona 2 ol barnoota dhabuu akkasumas ammootu manneen barnootaa 70,000 ol ga'u hojiidhaan alaa yookaan immootu akka deebi'eetiin hin tajaajille ta'amee jira. Kanumaan wal qabatee biyyattiin diinagdeen dabalatee wantoota hanga lubbuu ilma namaa dhabuutiin hedduu dhabdee jirti. Lubbuu miliyoonota dhabdee akkasuma qabeenyas biliyoonota dhabdee jirti. Kanumaan wal qabatee yuunivarsiitiin Walloo keessatti argamu manca'iinsa keessayyuu torbee amma bifa haaraan lolli eegale kana keessatti manca'iinsa cimaa uumameen yoo xiqqaate barnootatti deebi'uuf waggaa 2 ol akka itti fudhatu. Kana jechuun maal jechuudha? Waggaa 2 malee barnoonni banamuu akka hin dandeenyetu dhagahama. Jara keenya nuti Oromiyaa keessatti nagaa guddaa qabna jechuun hin danda'amu. Maaliif? Keessayyuu gama waraanaa kanaan jiddu galeessa. Sababni isaa maalinni warra afaan tokko beeku wajjin wal waxalaa jira. Garuu kan gara kaabaa Walloo dabalatee naannoo Amaaraa miti barnoonni eegalu of durattuyyuu hin yaadamuu jechuudha. Kun jechuun immoo biyya takka keessatti barataan miliyoona 2 ol barnootaan ala ta'e jechuun yoo fakkeenyaaf yuunivarsiitii Wallaggaadha yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa yoo si ga'e naannoo Tigraay yoo si ga'e maasalaa malati barumsati waggaa meeqa bishaan itti barattee bishaan dhugee jiraa jechuudha. Gatii tokko hin qabu. Barattee eebbifamtee bakka ati hojjettu tokkollee hin jiru. Biyyattii waraana keessa jirti. Bara jara keenya siyaasni Abiyyi godhe kun nu Abiyyi jibbuu qofa osoo hin taane sababa aangoo ofii tursiisutiin lammiin barnoota dhabee hojjetaan barataan hojii dhabee hojjetaan mootummaa damooza dhabee biyya taa'aa jiru keessa biyya liitirri takkattiin gaasni liitirri takka birrii 5 gisee tokkotti dabalee biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kufaatii hamaa keessa jirti. Kana kan godhe sirna Abiyyi Ahmad. Sababni isaa aangoo gadi hin dhiisu. Itoophiyaan anaan malee maltu ana malee biyyi tun hin jiraattu waan jedhurraa sadarkaa kana geesse jechuudha. Wanti nuti guyyaaf sa'aatiin arginu hawwoonni keenya hojjetaa jiran kun jaalatanii sitti fakkaateen dirqamanii ilmoo ofii beelessanii waraana nyaachisaa jiran. Bara dargii Oromoon akkana hin taane. Miti bara dargii bara Milinik akkana hin taane. Ana siima. Harkas muramneerra, harmas muramneerra. Gabrummaan hangana guddatu Itoophiyaa keessatti isa jalqabaati. Abiyyi afaan hin laalu, teknoolojii afaan hin kana laaltan jiran. Takka hiyyummaan bara Itoophiyaa akkanatti ta'amee hin beeku. Sababni isaa aangoo gadi hin dhiisu anaan malee malu waan jedhuun. Aarsan inni lubbuu ilmaan namaa irratti godhe kun qofti kufaatii guddaa biyyattiiti. Sababni isaa maali? Guyyatti lammiileen 60,000 lakkaa'aman yoo lubbuu ofii dhaban 60,000 lakkaa'aman yoo booji'aman 60,000 lakkaa'aman barnoota dhaban 60,000 lakkaa'aman damooza dhaban biyyi sun maal biyyi jedhamtee dhaabbattee deemtire? Sooriyaadhaan garaagarummaa tokko hin qabdu jechuudha. Sooriyaan akkas taate jenna.
Sooriyaan illee kanuma waan nu taane kanaa ol hin taane. Hin dhumne nutis. Barnoota dhabne nutis barnoota ilmaan keenya barachaa hin jiran. Garaagarummaa tokko hin qabu. Kan immoo ka goy Abiyyi Ahmad. Osoo of jaalachuu baatee saba kana nama jaalatu taate aangoo gadhiisee maa diina fedhen taate jalatti gatee deemu. Sinii galee kana mootummaa jennee gaafa afaan guuttannee dubbannu na ajaa'iba. Abiyyi goota injifateera. Mee sane kan injifate Amaaraa fi naannoo Wallootitti deebiteetti billeef afuufaa jirti eessa jirare maa miidiyaa tasfa'ee hin dubban indaa'in mallasuu laayin mallasuu atfatanaal jechaan turre yetaallee haa taffaahuun eessa jiramee kaballeesse raasuu xaftolee qarra ofii isaatiif uyyuu badeettiniin hafeera propagaandaa sobaatiin ummata kijibaa ture jechuudha. Junta maali ummata waan arge jala kaadiree barsiisee waan arge odeessaa ture kaadireen inni jechaa ture afuufeetanii kun Amaaraa keessatti nama gara 80,000 olii guyyaa takka keessatti qaban kuni mootummaa saniifuu qaanyidha. Ani ija shaboon dhiqatee gaafa inni miidiyaa tasfa'ee dubbatuun na ajaa'iba. Waraana 80,000 iraata godhe irbaata wayyaanee godhe wayyaanee nama 40 nama 80,000 boojiti raajii guddaa. Bara akkanaa kana keessa jira. Sinii gala. Namni 80 gaafa nama 80,000 booji'u mootummaan hin jire gaafa dubbatee tattaafatu na ajaa'iba. Buchilloota isaa ergatee jechuudha. Sinii galee haala akkanaa kana keessa jirraa jechuudha. Mee amma burqaa wabii ilaala. Barataa burqaa wabii kuni warana eebbifame yuunivarsiitii Finfinnee irraa badii tokko malee waan inni saba kanaaf sagalee ta'uuf qofa Adaamatti qabame dararaan hamaan irra gahe. Guyyaa 15 dura abbaa isaa sababa ilma isaa qabanii dararaa irraan gahan. Mee amma biyya afaan keetti dubbatteetiniin dubbachuu hin dandeenye. Ilaalcha addaati siin jedhan. Biyya yoo ati achi garagaltee fincoofte achi garagalanii fincaa'uun seera keenya cabsa daangaa keenyatti ceete jedhanii nama qaban. Biyya akkanaa keessatti mootummaan kun nu bilisoomsa jettee gaafateettu ati mataan kee gabroomadha qiyaamaa hin bilisoomtu. Mataan kee madooshaa isa jedhamu san jechuu madooshaa arguu danda'u qabda. Dhugumaan wayyaaneen ammeenyaa yoo qabaatte ammeenyaa akka biyyi kana qabdu. Bar wayyaaneen gaafa masara gadhiiftee galtu harka qullaa wanti galteef dadhabdee sitti fakkaatiin akka irraa kana lubbuu wareega gootee turuu hin dandeetti masara keessa. Lubbuu aarsaan barbaachifne ummata keenyas kafalchiifne ofillee kafallu kan jedhuuf gadhiisanii deeman. Fedha ofiitiin jechuu hin danda'amu. Dhiibbaa nuti goonin haa ta'u malee namni uleedhaan tumee yookaan rasaasatti qabee geggeessan jiru. Akka irraa kana loltee aangoo ofiitirraa hangarraa turuu hin dandeessi. Lubbuu aarsaan barbaachifne kafaluu waan hin barbaanneef. Uummanni garmalee dhumuu waan hin barbaanneef gadhiiftee deemte. Ifa kun ifaan ifa. Wayyaanee namni humnaan irraa buusan jira. Soba kun. Wayyaaneen dhiibbaadhaan haa buutu malee dhiibbaa fincila qeerroon godhe haa bu'u malee qeerroo sana akka irraa Abiyyi duguugu kana duguuguu wallaalle jarri. Aarsaa humnaa olii hin barbaachisu aangoo kennaaf jennee uummata fidnu waan jedhuun gadhiisan. Malee akka irraa kana doocichanii hojjetanii bar har'allee deebi'anii biyya san keessatti akka barbaadanitti bulchuu hin danda'anii bar beekamaadha kun. Namni keenya maa wallaalaa ta'a. Kun of jaalattummaa ofittummaa argisiisuudhaaf kan aangoorra turedha namichi kun. Sidiif galee kanuma sidii dhaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya haalli biyya keessa deemaa jiru baay'ee yeroodhaa gara yerootti hammeenya cimaa fidee akka nutuyyuu biyya keenyatti gallee hin jiraanneef sadarkaa geenyu irra geenyee jira jechuudha. Maaliif ilmi namaa waraanatti deemee fixuun barbaadu. Beela biyya san keessatti nyaata shamatatee jiraachuu hin danda'u galuu hin barbaadu. Warri biyya keessa jiru karaa ittiin baqatu barbaada. Jireenyi ibidda ta'eera. Haala akkanaa keessa jirra rabbi biyya keenya nagaa godhu mootummaa zaalima mootummaa abbaa irree kan kursii ofiitiif jecha biyyattii san ajjeesee baduu barbaadu kana rabbiin nurraa buusu turtii gaarii naaf qabaadhaa walitti dachaadha.